Boontuu jedhamti dhalattuu jimmaati umuriitii 22 dura urga biyya kana dhufte addisiidha jechuudha baay'ee dhufte waggaa yoo guunne jaafoore. Ormi nutti niminiiti amma waan jiru nutti beektu. Ormi diddamee namatti adnu poolisii miti yakka qorataa hin jirru. Mijattii takka hin beeku. Dagatte gaafa dhaljite. Nu kun mana poolisaati miti waan jiru namatti himi jedhe rakkoo mucayyoo akkana na bira bultee dhiitii akkasin nama himi. Mucayyoo karaa deemaa jirtu madaa itti hafuutee mana alatti osoo qorattu kunoo bakka suuraatti kaase ooshii kenna jechuudha manatti dalage. Innaa mucayyoon mataallee sammuu qabdu birrii hin qabu. Mataa maaliin qabdu? Ofirraa darbitee safara mana madaamii kennaatti buutee biraa deema. Madaamii kaameraan laattee fuutee gamte. Abboo waan isin jettu dhagaartani mataa maaliin qabdetti boleessa? Innoo jabaadha ka bakka kaameraan arguutti darbee biraa deeme galata galchuufi. Ante neetworkiin taroon dalagumee nutti boona. Wannoo jedhaa jirti bar namichi fidee hajaa ofirraa geeffattee fideetiin toora keenya sanitti darbee namitti manuma teettee bakkuma teettu kaameraan agartee namichi duraan beeknaa lakkoofsan akka kaameraan Okay. Amma maal agoonu nutti gitarree nu kaasa salamu beere salamu baate illee nuti raasaa maaltu sii baasee iddoo dalagaati namitti boorsaa godhattee baate. Warra kata dhageeffadhu boorsaa kana keessaa gadi datee baay'ee qabdi guddi qabdi argacheessa. Mee ati jedhimee takka keenyaa sa'aasamni keenyaa galaan jiru jedhimee ati adda qotaa jirtu haasa amma boona dhageeffadhu. Dhageeffadhu obboleessa. Namitti nama dhageeffadhu kaanitti. Namitti nama dalaga ila maraatu wetta namitti udu maraatu taate boorsaa godhattee hin baatu namitti maraattummaa kolaa qabde obboleessa kolaa baate nu maaltu nu galchee amma nutti gitarree nu. Maal goonan? Barka rakkoo seemaan beekta kaaleen mucattii tanaa jadiidha afaan arabiin beektu suudaanii kana jedhan janteen baale tasa gitmaa rabbi walitti fide malee. Kaaleen boona waati barsiisa. Mijattii viidiyoo waraabdee tokko namni jira. Maal jettiin? Viidiyoo si waraabaa jirti miti mijattiin tubboo qabattee jirti. Otoo maraattuu taate tubboo qabattee jirti. Abboota akkittiin waan beekamu takkitti kana qoratu qabu. Maraatu fakkabduu nama gurbummaa qabdi. Amma dhageeffadhu abdi amma namitti suuraa isii gannu garagalcha gafaamatti. Amma kabaja akkanatti teessisin gaggara gacha maalumatu isii baasise idduma dalagaa tane obboleessa. Gadaa qoyati dubbii duubalee dubbiin hiitu ishee. Obboleessa. Maaltu isii baase iddoo dalagaati boodha namni kun dhageeffadhu wallaahi isin bitee awwalatti adeemtu jechuudha dhageeffadhaa isin waan wala udduu keetitti agalchanii jedhimee amma sitti mo'anni takkitti qarabbi nu dubbisu jedhe mucattiin tun afaan hin beekne ka waa takka hin beekne maal jette gabbaatee badde deemteen galtu na galchaa jetteeni yoo ta'u fedhe. Isin ijoollee isaatiitti amma boona ijoollee isaatiitti isin. Jimma abbaa jiran. Maal agoonu nutti jitire ijoolleen jimmaan dhabamteere biyya kana keessaa dhattee hafuutu. Maaltu maalitii tanantee homaa isiin galchine keessa galtee salamtee bira yaa uzu bila. Abboo dhageeffadhu gadaa sa'aatii taarifaatti dawwalee. Obboleettiin teessan abadda obboleettiin tee oduu dala ani najjeessa oduu obboleetti xiyya taate. Boorsaa nooti guuratti. Anillee najjeessa osoo nama afaan beekullee taate osoo buleessallee dhabdee firallee dhabdee kamateellee tokko afaan Oromoo beeku. Wallaahi dhageeffadha isa nama tokko akkana osoo akka maraattuu jiru fakkeenya akkam bira darbitan. Maraattuu kataate maa boorsaa guurattee deemtire. Obboleettiin as keessatti fidamatti obboleetti. Isimmaa gatuu dhabde maan jenni ilaala. Akkasii jedhu waan si dhalataan beeku maasi dhalataa itti dhalataa taloo qunxurroo soqaa boorsaa guurattee onnoo hundoomii soqaa deemte. Halkan ijoollee jimmaatti dawwalee mucattiin godhu obboleettii asii qabannaan itti dawwallaan sa'aatii kana dhufuuf dadda'u si bira haa bultu obboleettii mucayyoota akka dhibamaa jiranaan jette ammallee xiqqootti dawwallaa dhufuu hin danda'u rafaa jira madaamiitti illee daaretti itti dawwallaan madaamiitti bilookii gootee lookshiin mucayyoo tanaa ergite hundayyuu dileetii godhanii amma kiyyaasii kan mana kiyyaa kan itti erge dhufuu didan jechuudha.
Qoqa takkitti Amma ganama eessatti. kana baate kan birrii taaskii kenne madaamonni walaa nama 8 itti kolfaa Amma dhaqanii takkitti dhokuu. illee afaan lama dubbatti. Kana Bona, itti bona, jirti. bona. Ijoolleen isirra Bona qabdatti mera hidhe. kaatu. Amma Gada, sababa gada jirraa dhufnee jalisa waan supporuu hin nyaata dandeenyu. qabdi. Amma Bona, nutti bona guutuu. argee Abbootiin jirti. maquu fayyaadan hundi keessanii waaqee bakka akka tokko ta'e jira yoo diddannisaa kaa'ate. Takkitti maana jedhanan. Micattiin tun na biraa tarte inumaan agarre bakka isheen buute dhabe ofii as buute ta'e. Kan ganama taati ila kaleessa taati kan na bira dhufte taati kudhan kaleessa jechuu galgala. Kan na bira deemte taati ja'a okkee ganama kana okkee maal gochuu danda'a mana kiyya kun. Mana namaa bulcheera karaa baasee jira ofirra. Obboleetti qabdi hin jennee ati obboleetti. Bara takkitti naarii waan ofii jettee kun waan ofii jettee jette. Amma ile boona dhaggeeffadhu abdii dhaggeeffadhu takkatti dhaggeeffadhu tokkoffaa atee sarta takkitti. Obboleessa bakka jiru maa isin hima yaa kiyyaa na amma miidiyaa kanarra mana jirullee argitan saadu suuraa kana saadi galaa. Amma waan tokko godhaa jiran. Oma waa'ee kanaa dheessa takkitti inuu sirrii hin jirtu. Beera cimeetti barra akkana dubbii milisaa dullattii ta'uun oolu. Bar maal jetti lookshiina bakka Gada of kabajee jira maas dakkalee yaa kiyya. Kabajaan kee haa badu dullatti maal abbaa keetii ati intala gadi baaftee salchiiftee kaatee gattee nutti himta. Abboodee mana madaamii dhuftee yoo barbaadde madaamiin teerra faa jirti Simaafi sagalee madaamii sanuuta bakka takkatti hudduu isii salani maal abbaa keetanii Shufi atillee jechuudha obboleetti wallaahi kan keessanillee arsii nurkatti maraattee naan isinii birrii buufnee galchine jechuudha garuu ati immoo gadi baattee mucaa akkanayyee daa'imidha jechuudha harka keenya nama shantu jechuudha. Arsii nurkatti maraattee naan birrii buufnee galchine garuu ati immoo har'a akkas gadi baattee aybii mucaa dubbatte jechuudha. Arsii jettanii maqaan dhahina. Kan nu balleessu takkitti miti takkitti suuraan isin bira jira. Jimma jettu kaasii. Jimma yoo ta'e maatis akkuma siiti abboo ati manaatu ni jirti. Abboona marakkata mana gargaaru numa jiru jedhi jimma arsii qabu. Ati manaa jirti. si qasa abbaan ta'e. Natu sitti mana dhageeffadhu mataarra baadhattee mana maadamiiti waliin jiraachuuf taata akkatu qamaaca. Deematillee. Bara ofitti amantummaa qabaachuudhaaf mana madaamii kadhattee bulchee jira. Amma dhageeffadhu takkatti illa dhageeffadhu tokkoffaa rakkoo cimaa qabdaatti. Maal godhe gadaan wallaan hin dhugama haa ta'aa yaa kiyya. Tokkummaa kan adeemsa hamuutii qaba. Illa dhageeffadhu namitti. Tokkoffaa rakkoon kee mucayyoo maraattu jetti. Mataa darbiitiin maali xonnate natti waatu nuun galle. Amma yoo mucayyoon sibira raatte mucayyoo amma sa'aatii ammaa na koon lakkoofsa kiisii kennaa. Kuno abdii yoo lasii yaatan amma sirkiidhaan nattaata. Amma sa'aatii ammaan dalgaan qabu dhageeffuudha. Bakkuma barbaadde Oromummaa si galee yoo baaftee urufa baaftee gattee yoo fujeeraa biddee qilee irraallee gattee ajjeeftee raatte nutti himi. Gabaabama jechuudha. Wallaahi abbaa mana bira jirtu gada yaa kiyya halkan guutuu rafeen jiru maaliif bineensa biraatti isaa bule. Ani mana kiyya jiru mana kiyya halkan guutuu bulchee jechuudha. Guyyaa baay'ee mana kiyya keessa taatee oolchu jechuudha. Mana Namitti rabaatu. bineensi biyya arabaadhaan. Bineensi argiteer taate biyya arabaatti. Gadaa dhageeffadhu waan isin jedhaa turte yaa obboleessa kiyyaatti wannoon jeniiti dhageeffadhu. Waan isin jedhaa turte halkan Suudaanin fide kararratti buuse jette. Boofnaan namittiin tiyya waan nun agarteetti kompiitara maal jedhan kana. Kompiitara namitti isii biyya eddi. Agarte jette agarraan laalteeti bira dhaqxeetti na waamte afaan illee beetu jette. Itti nafinnaan aniin keetii ilaalee mucattiin ta'a baana dadhabduudha sirriitti garaana nyaattee ol fuunee namitti illee itti qaqaayixee obboleeyyan fira minaamina kan warra garii baatti waamtee itti kolfaa viidiyoo waraabanii kun itti haasee akkas godha ol seensifnee halkan san bulchee oma godhu hirriba kiyya dhabee nyaata kiyya dhabee akka itti na bira turtee bultee ganama immoo ani xiqqoo isiin harhaa baafattennaan namitti hin deemtu malee jettee fattashanii shaantaa fi achi darbanii shittoo garaagara qabdee akka jismiin urgeeffattu. Ila boonaa dhageeffadhu ila tokkoffaa dhageeffadhu buleetu. Salaam alaikum jara rakeen. Nageessanu. Wanti gabaadhaan taree haasoftan. Duudhaan nuti jedhamu dhagaarra. Boonaa dhageeffadhu. Ila maali beektaa buleetu. Gadaan namaa lola fedheessaan dubbata. Abboo muutii sii kennina wanno carraa sii kennina dhaabadhu keessa ol ta'uu barbaadde haasaa. Maal si dhoo? Gadaa itti fixuree waan isin jette itti fixaba itti fixa qoy gadaa itti fixatee yaada baataa. Itti fixi rakkoon qabu. Akkas jennaan ganama kana fattaistee shaantaa isii mara fattaistee olii gadhooftee achi ooftee waan akkanallee madaamitee jala fudhatte. Madaamii jala baddeetteeni kaan jetteeni bakka gidee kaan birrii buufnetti maalii goonani gidee kaan akkas jedhanii egar yaanillee
Aarii achuma isaan lollaan madaamin haa deemtu jennaan waan aga danda'u kenneefi qajeelchee rabbi riskii ari'ee raqama irraa fuudhee jette. Kanaa achi immoo wanni isin obboleeyyan yookiin zarii jettee himattu raqama itti natti kennite kun amma salama jirraa kun immoo akkana jirraa kun osuma akka jedhan achumaan kana itti qaaqaa dhaqee lookii yoo erga lookiin guban jette achumaan kana dadhabne.